obsaatiin maqa balleessidhamoo dhuguma mallaqa namaa nyaate. Obsaatiin miidiyaa irratti yeroo YouTube gurgurus akkasuma yeroo hojii hojjetus nama miidiyaa irratti bahee dubbatu malee nama dhuunfaan dubbatu miti akka nuti beeknuti jechuudha. Obsaan daldala garaagaraa ijoollee biyya Arabaa oofuu akkasuma mootuyyuu daldala caatii Itoophiyaa irraa gara Jibuutiitti kan gaggeessaa jiruuf akkasumas Misrii, Dubaay biyyoota garaagaraa Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa biyyoota garaagaraa namoota kan oofuun beekamu. Namni kun har'a yuutuubii yookiin yuutuubii sabiskiraayibii kuma xiqqoo jiddu galeessa kan ta'e yookiin kuma dhibbaa haa jennu gurguruu kan beeksise yeroo ta'u naa beeksisi yuutuubii keessan jedhamee mallaqa qabdi dura fudhatee mucaasonni amma miidiyaa irratti sabate. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan harama oduu tantama. Asumaan viidiyoo kiyya like, share, subscribe godha. Isin barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama wallahi samuuna viidiyoo hojjechuun natti hin tolu. Viidiyoo akka duraanii hojjechuun natti hin tolu. Viidiyoo TikTokii maxxansaa rabbiin irraa na haa eegu. Viidiyoo TikTokii kana baay'een tokkoon sodaadha dhugaa isin dubbachuudha. Kanaaf asumaan irraa gara obsaatiin nama akkamii fi nama akkamii fi immoo har'a maqa balleessidhamoo obsaan dhuguu mallaqa nama nyaate kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Dhaamsaan as keessatti isin qabu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nuti namoonni yuutuubii gurguruu yeroo barbaannu akka itti beeksisna malee yookiin immoo yoo yuutuubii yeroo namarraa bitachuu barbaannu mallaqa qabdii dura kennuu qabnu. Sababni illee nama sanarraa waan hundatti rakkabanne hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf saayidoon fa'aa beeksisaa turan yuutuubii gurguruu jechuudha. Obsaan immootuyyuu nama miidiyaa irratti yeroo yuutuubii gurguru yeroo waan hojjetu hundumaa yuutuubii irratti beeksisa. Miidiyaa irratti beeksisa. Gama TikTokii nama beekama. Mucaan kun immoo hangaftoota Oromoo yeroo saayidoo fa'aa wajjin yuutuubii hangaftoota Oromoo jechuun ni danda'ama. Obsaan nama idiitara garaagaraa barsiisaa ture keessaa isa tokkodha jechuudha. Obsaa Abduu Mobaayil akkasuma saayidoo jechuudha. Maaliif keessattuu obsaan nama ijoollee akka viidiyoo idiitii godhan akkasuma obsaa fi barsiisa app mucaan sun ammallee oduu jiran fakkaata. Ijoolleen kunniin irra guddinaan obsaan nama ijoollee akkatti idiitara itti godhan akkamitti yuutuubii viidiyoo yuutuubii idiit godhanii akkamitti immoo karaa miidiyaatti kan dhufan kan godhaa ture obsaan viidiyoo isa jechuudha. Ijoollee Oromoo keessaa idiitaraan kan beekame isaa fi Abduu Mobaayil. Amma immoo alhamdulillah rabbil aalamiin ijoolleen akkasuma ciccimoon ijoollee lafaa dhufan jiru hedduutu nu jira. Asirraa maal dubbachuu barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Obsaan mallaqa nu jalaa hatee mallaqa nu nyaatee obsaan akka isin miidiyaa irratti argitan kanaa miti hattu. Waan tokko isin himan boleen kaya jechuudha. Wanna tokko yoo ati hadha waan uffata adii kee tokko yoo har'a xiqqishuma isii waa tuqan uffanni sun hin bada jechuudha. In bareedu. Ilmi namaa kun yoo dura tuqameen qabaanne yoo deebi'ee wanni tokko isa tuqee akka uffata adii saniiti jechuudha. Maaliif ree namni kun maaliif nama keessanitti ergee obsaa gaafachiisuu dide? Obsaa mallaqa akkanaan harkaa nyaatee obsaan mallaqa akkanaan irraa fuudhee nuun deebisne maal jechuu dide? Obsaan ammaaf eessa jira? Imalarra eessa jira? Obsaan ammaaf gara Jibuutii imalaa jira jechuudha. Obsaan gara Jibuutii tarii Jibuutii daldala jidduu lamaanii ta'uu danda'a. Maaliif miidiyaa irratti wal baasuuf yaaltanii isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko nama dhiban jechuudha. Viidiyoo kana kan maxxansee gadhiisee tariin beekoo mukaanus gadhiisee isin gadhiisee malee viidiyoo san nama biraatti waraabee dubbachaa jirra beeksisaa jira jechuudha. Ani amma wanni isiniin jechuu barbaadu obboloota koo wanni isiniin jechuu barbaadu ammas taananii of eeggannoon isin gochuu qabdan ebaluu gaariidha ebaluu kasii ebaluu gara raafessa abadan hin jedhan jechuudha. Inni maanni ifama qufaanaati jira. Inni maanni ati ofii keetii amanamtu ofii keetiif namatti waan kennin ofii keetiif malee ebaluu gaarii hin jedhan ofii keetiif malee ebaluu gaariidha ebaluu nama akkanaati ebaluu akkasii birrikii akka kuni gaariin hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Anamma waa'ee obsaa dubbachuu dhufnetti nuti ofii keenya ijoolleen irra guddina gara laafessummaadhaan
kadeebi'ee mootu ijoolleen eebalu garalaa eebalu miskiina bakka maaliif barbaachisa bakka namni garaa laafuun jiru namni tokkoon jiru eenyuun fayyaalessa jechuu hin dandeettu yeroo ammaa kana keessa kamallaqa keenyaatuuf deemu malee jireenyi biyyaa immoo ibidda ta'aa deema jireenyi biyyaa immoo qaalayaa deema jireenya biyyaa qaaloo kana keessa obsaan asiin dura waa'ee mallaqa kanarraa ka'ee sammuun isaa bakka guddaa ga'ee ni beeytanii ummanni bira dhaabatee dhiifama ummanni bira dhaabatee har'a namatti isa deebisee Dooktarri Nabiyyaa Geetuu haa galatoomuu mucaa kana dhaqqaban jechuun obboleeyyan isaa duuka dhaqqabanii gara mana yaalaa isa geessanii obsaan nama gaariidha obsaan immoo mallaqa nama nyaata jedhe gonkumaa yaadu maaliif namni tokko miidiyaarra jiru tokko mallaqa nama nyaata jedhe yaadu yeroo tokko keessatti namni wayii viidiyoo obsaatirraa dubbatee jira maalirraa dubbatee obsaan akkamitti yeroo roozan Ameerikaa deemuudha maal jettee odeessite san keessatti obsaan akkamitti Ameerikaa nama oofuu danda'a akkamitti jedhee yaada wayii namni kaasee ture yaada namni kaasan keessatti anis deeggartuu isaa jechuun akka nama tokko akka ani yaadettis akkamitti namni kun akkana ta'uu danda'a akkamitti oofuu danda'a asiin dura rakkoon akkana isa mudatee jira akkamitti waan kana dalaga namni kun maaliif jireenya dhuunfaa ofii jechuun haganni gidee uumamu bakka waan hin jiraa miti uummata tokko biyya keessatti banachuu daldaluu hin danda'ama. Ammallee deebi'ee immoo karama san qabatee ammas immoo nigdi macaatii kana eegalee jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya onlaayiniin caatiin Ameerikaa geessu Awustiraaliyaa Kanadaa jinnii meetan yoo geessuun kun in ulfaata. Baay'eetti ulfaata. Nama akkamitti ulfaata nama qabeenya guddaa qabu. Bakka abbaa qabeenyaa tokkotu daldala biyyoota lamaan jeddoo eegala yookiin biyyoota hedduu kana abbaa qabeenyaa tokkotu eegala. Fakkeenyaaf obsaa yoo kan jennu taate hojjeta hojiin isaa yuutuubara jechuudha. Malee obsaa yeroo duraati irra reequmsi isaallee kanarra ture jechuudha. Amma immoo gara daldalaatitti seene. Fakkeenyaaf namni obsaan of ijoollee haadha faatee kaayiroo ofee namni tokko ila waan tokko beekuu qabdan obboloota koo namni tokko hojii tokkoon hojjedha jedhee dhaabbataan biiroo isaanii biiroon keenya kana jedhee beeksisee jira akkana jedhee dubbatee jira garuu mootuyyuu kaleessa biiroo keessa dalagaa har'a maaltu gara Jibuutii isa keessa nigdii caatii maaltu isa fide maaliif bittinne of bittinne sochuudha bara namni tokko yeroo mallaqa harkaa qabaatetti bitaa fi jata qabu saniin harkaa mirgaa fi miti. Ati erga imbaasii keessa dalagde fakkeenyaaf ani biiroo tokko keessa kan dalagu ta'e biiroo san keessatti itti gaafatamummaa waan biiroo sanii fudhachuu qaba. Fakkeenyaaf obsaa kaleessa ijoollee biyya Arabaa ofa jedhee har'a mootuyyuu gara Jibuutii jedha borummoo gara Kaayiroo jedha bakka takka lamaa miti. Imbaasiin jechuun namni tokko erga guyyarraa namni dhufa waan ta'eef hojii isa san cimiitti fufuu qaba. Har'a yoo dalage boru achi fiige as fiige. Ishi inni biiroo keessa erga dalage inni waan tokko beeka erga biiroo keessa dalage inni daldalli inni gara Jibuutii deemuuf maali? Ishi biiroo qaba yoo jenne sirriidha hojjettoonni isaallee kan jiraatan ta'e obsaan nama akka laafinnatiin dirqama biiroo san keessa taa'ee namoota dhufanii galmeessee seeran gara biyya Arabaa gaggeessuu qaba malee akkanumatti zim jedhee gara tokkoon caatii naggaadaa gara tokkoon maali naggaadaa jinnii jaanqa jechuun hawwatan hin danda'amu. Ana akka mataa kiyyaatti karoorfadhee jira. Maal karoorfadhee jira isin fakkaata? Biiroon maal obsa wallaahi har'a ministeerri isaa bahi malee garaa kee keessatti yoo biyya gal biiroo ijoollee kanaa dhaqee laala kan jedhu keessa sammuu kee keessatti seef fudhachuudha. Maaliif mee ijoolleen kun biiroo akkamii qabdi? Wanni kun qabatamaadha kan jedhu sammuu kee keessatti haadha ministeerri isaa bahi malee tarii dubbiin kun dhugaa ta'uu danda'a tarii soba ta'uu danda'a hin beekamu. Waan rabbiin hin beekamu namni maqaa balleessillee ta'uu danda'a garuu hin beekamu garuu immoo namni lafatti birrii akkasumaan taane lafatti qeessin himatu kan beekuu qabda. Ani immoo maal jedhaa ture biiroo kana keessa biiroo isaanii kana dhaqee laala maaliif namni ati amma yoo namoota akkana kana qabaatte waliin hojii ni eegalta fakkeenyaaf namoota biyya Arabaatii amma fakkeenyaaf ani imbaasii asii dubartii biyya kanaa kan beeku ta'e ejensii biyya kanaa kan beeku ta'e nama kana wal barsiisee
nama kana wal barsiise hojiin cimaa dhufa jechuudha. Namuyyuu hojii isaatti fufa. Garuu yeroo deebitee ilaaltutti bittinnaadha hojiin isaa. Dhaabbataan qabu amma obsaan achi deemaa akkasidha nigdii jedha maali jedha. Hin danda'amu namni tokko yoo nigdii ta'e kallattii takkaan nigdii. Yommootuyyuu gara biiroo keessa dalaga jedha biiroo san keessatti xiyyeeffata malee bitaa mirga ofiidha. Amma ijoollee hedduutu biyya arabaa kana yeroo galan maal isin fakkaata ijoolleen biyya arabaati yeroo galtu mallaqa sanaan gafittuu nama affeeruu nama jaallachuu Injiraameti uffata bituu bakka adda addaa deemu bakka bashannanaa deemu bakka jaalallee haaraa baasanii yookaan qabanii gadhiisanii Injiraameti hamma mallaqa sana harka qabdu jechuudha. Gaafan mallaqni sun ishee harkaa dhume isheen sun daaraa bitta bootee taati. Maaliif mallaqni namni yeroo ati mallaqa qabdu sana hamma si jaalatu hin beektu. Si malee tabiraan jaalatan. Gaafa ati mootuyyuu dhabdee jettee immoo allaa ijoollee harkaa jirtanii miti. Obsaan amma mallaqa otoo qabu afoolessotte jira jechuudha. Maaliif ni afoolessa ni argata jennaan mi'aa ni argata garuu bitaa mirga fiiguun hin danda'amu. Namni waan tokko hojjetu waan tokko irratti qabsaa gadi dhaabbata jechuudha. Waan tokko irratti xinninnatee gadi dhaabbata hojii isaatti fufa jechuudha. Hojii isaatti fufa malee bitaa mirga fiiguun kun immoo wallaahi keessa hin jiru. Alhamdulillah rabbil alamin rabbi hundumaafuu nu xumuree jira karaa laaftuudhaan isallee yoo kan irra jiraatu taate haqa isaa akka harka namaa akka galchummaa abdii irraa qabna. Maaliif nama haqa nama nyaatu miti nama onnee isaa imaana qabdullee na fakkaata. Wallaahi kaan keessa namaa rabbitu beekaa isin mootuyyuu namarraa of eegaa namni immoo wallaahi si nyaata malee waa tokko wanni inni fayyadu hin jiru si nyaatu malee. Yoo si argate garamiinsa argadhee bakka akkaruma kamiinsa argadhee jedhee yaada jechuudha. Keessattuu ijoollee biyya hambaa jiran kan eessansa argadhaa kan jedhu bakka keessa isaa keessatti jireenyi biyya baay'ee ulfaataa. Akkasuma yeroo biyya keessa jiran amma ijoolleen keenya kisee biyya arabaatti irra galan hatta kadiir fa'aallee jechuudha. Taaksii dalaynaa maalii goonaa hin baasee bakka waa hedduu uf afool yeroo mallaqa harkaa qabdutti uf afoolleessita jechuudha. Fakkeenyaaf amma naafiif kadiir. Yeroo biyya jiraatan keessatti amma akka jiraataa jiran yeroo san waa harka qaban. Gaafa jireenyi nama xoo'ite immoo bakka namni hin bittinaa jechuudha. Jireenyi biyya keenya waa rabbii dubbachuuf qaalii waan ta'eef namni garuma teessee nyaatu waan barbaaduuf of eeggannoo godhaa of eeggadhaa jabaadha. Gaarii namaan himni gaarii ta'uu ofii keetiif mallaqa kee qabadhu gaarii ta'i malee kanaaf waan hundatti xilliqeettanii booda immoo hin gaabbinaa isin jechuu barbaada. Sababni isallee wanni tokko balu gara laafisa jettee mallaqa kee irra kaattee mallaqa keetti ergattee hojjette wallaahi daaraa bubbeen fuute ta'an jechuudha. Gaarummaan namaa achumatti haafuu nutti haafuu. Kanaafuyyuu isinillee mootora hordoftootaaf kabajamtoota kiyya jajjabaadhaa namarraa of eeguuf yaala. Wallaahi namni waan akka isin hin godhu. Ofii keetii yoo ofii keetii waa qabaatte waa godhatta ofii keetii gilaasa takka bitatte keessa galtee waan birallee dhabdu jechuudha. Ani bakka namni keenya amma yeroo ammaa kanatti baay'ee sodaachisaa jira jechuudha. Baay'ee xiqqoo sodaachisaa jira. Wallaahi obsaan waan akkasii waa'ee obsaa dubbatanii jiranii. An otoo isarrallee dubbachuu hin taane garuu mootuyyuu otoo mallaqa harkaa qabnu of fuulleessuu hin qabnu. Mallaqa qabnutti fayyadamuu qabna isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kana laayikii gochuun sheer gochuun sabskiraayib gochuun namoota hunda biraan akka geettan abdii isinirraa qaba. Ani mootuyyuu jajjabaadhaa akka yaada kootitti namarraa fagaadhaa jiraadhaan. Wallaahi namni waan akkasiin godhu si nyaatee si dhiisuu malee si dhugee si dhiisuu malee si fuudha jedhillee mallaqa keenyaati. Isa kan si fuudha jedhu inshaallah viidiyoo irraa sin hojjedha. Ijoollee sin fuunettee mallaqa nyaatu mootu hanga lubbuu jala duguugamtutti malee isin dhiisina. Maaliif dafqa kee waan nyaataniif jechuudha. Asumarratti dhaabaa viidiyoo kee laayikii sheer sabskiraayib gochuun immoo koomentii barreessaa yaada keessan kenna. Anallee mee du'aayinaa godha rabbi si halaafisu gara viidiyoo keetiitti deebi'ii naan jedha du'aayinaa godha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isin jechuu barbaada. Jabaadhaa obboloota koo jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Bye bye.